Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessaanii nuti nagaa keenya galata waaqa isinis immoo baga jiraattanii baga nagaa taatanii jechaati arrasii viidiyoo biraatiin walitti deebineetu jirra. Arra viidiyoo kana normaalii waraabuuf kan ture garuu sagaleen baay'ee gaggaalee egan beektu mitiiree jiruuf jireenya Itoophiyaa tokko illee sibiila gogoosaa tokko manka lafa buusaa tokko mana cufaa tokko qoraa malata. Saba durarra deebi'ee akkifa'u sagaleen rabba shamaa irraa miyuut godhe irra keessatti waraabaa jiranna. Wanti nara deebi'ee fi waa'ee bakka hojii kuusun yookiin suuqii xiqqishuu sun na jalaa cufamte viidiyoo hojjedhe irratti baay'een keessanii baay'ee tokko gaafachaati jirtu akkam taatee kan jedhu yeroo tokko namoonni labbiin isaanii laafaa ta'e gammachuu namaas akka gammachuu isaaniitti fudhatanii kan baay'ee namaaf gadda namaas immoo akka isaan irra geetti fudhatanii kan itti dhaga'amu jiru jechuudha. Viidiyoo sana jalatti koomentii baay'ee keessanii dubbiseera galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Sanumarraan kaasee akkam ta'ee suuqiin sun sababa maaliif cufame ammammoo maalirra jira ni baname moo cufama jira kan jedhuuni keessatti immoo eeyyama baasii eeyyamaa fidha kan sirriitti cufame kan jettan jirtu jechuudha. Isinillee beektaniitu jirtu. Egaa sababuma eeyyaman baafneefidha kan cufame sababan eeyyaman baasneefis immoo akka makka ta'e gara fuulduraatti warri karoora hojii uummachuu qabdan haal duree dura gochuutii qabdanillee asumarraan barumsa fudhattu jechuudha. Viidiyoolee isinitti dheeressuun barbaadu egaa duraan akkan beekutti namni tokko hojii kamuu xiqqaatis guddatee eessumattuu yoo hojii jalqabu otoo hojjechaa jiru erga hojii eegaleeti kan inni eeyyama baafatu adeemsa keessa jechuudha. Amma garuu siistemni jijjiirame yookaan seerri haaraan bahee jalqaba wanti godhamuu qabu naashinaal aayidii yookaan dijitaalii sana baafattu achiin booda eeyyama baafattanii jechuudha kan isin gara hojiitti galtan malee akka durii hin jiru. Biyyaansi yoo eeyyaman qabdan ta'ellee duraan maaltu jira yeroo isinii kennu ji'a kana guyyaa kana torbee agasii keessatti baafachuu qabda jedhanii akeekkachiisa namatti kennu. Amma garuu wanti akkasii hafee dhaabbateetu jira jechuudha. Isinii galee. Anis immoo akkasuma dheetiin hojii hojjechuudhaaf baay'ee ariitiin qaba. Sababni isaayyuu achi dhufanii asiif achi goggoruu taanaan baay'ee tokko rakkisaadha jireenyi wal nama jalaa gadhiisa. Karooratu nama harkaa badaan immoo sun akka hin taane baay'ee xinniqaaqee gochuuf hojii majara qabee dijitaalii sana yoo akka hin taanetti fudhadhe yaa'u safarrii biyyi nama wallaaluun waan tokko akkana rakkisu kanaan yeroo meeqara deddeebi'ee dubbadheen ture inni immoo mana hin oolu biizii ta'a rakkoodha bakka akka rakkootti jechuudha. Sababa kanaaf jecha eeyyama toon baasiin otoo hin jiru jaarinarraan bahanii gaafa sana dhiira lamaaf dubartii tokkotu dhufe bakka maal jedhe isinitti immoo baay'ee tokko nama aarsu nama ofii biyya ofii keessatti yeroo akkas micciqqi nama godhee nama mana caccaqan baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Waan tokko nama hin dhaga'an biyyaansi bilbilumaan illee isaanii wal qunnamsiisa jedhee gammeetti bilbila waan tokko agamuun barbaannadhanii ziqqitti godhanii yeroo sana gadi ba'an bakka maal jedhe isinitti akka reefi gibbiin cirri jedhee achi boo'icha kootti fuudhee gadi fuudhee innis yeroo sana waltajjiirran jira naan jedhee bilbila naa kaasuu hin dandeenye naannoo sa'aatii 4 walakkaatti ganama cufanii deebi'anii sa'aatii 7tti naa bilbilee wanta jiranis immoo itti himii eessa isaanii bilbilan fudhannu maal jedhan kun innan hin beeku jedhee achi nan ka'e gaafuma sana ka'eetiin bakkuma hojii taa'eetu bilbilaan eessa kan deemu mala kan gochuu qabu hundumaa natti himee kan kanarraa hafe immoo isaa viidiyoo biraatiin isa wajjin jechuudha. Isa wajjiniitiin deebi'een isiniif hojjedha. Gaafuma sana galgala piroosesii jalqabe kanuma gaafa sana fudhadhee galuu qabumoo ibsaan bannaan xiqqoo kan hafe achirratti dhiiseetiin galee kan kanaan ka'ee bulee ganama kaatee dubartittiin gaafasicha maraachichi keessatti nareebuuf kaate sun ofuma ishee dhuftee irraa hiikte jechuudha. Ofuma ishee irraa hiikte sababa isheen irraa hiikte akkam akka ta'e akkamittiin akkan guyyaa tokko keessatti xumuradhe nama qabaachuun waaqa gaditti baay'ee murteessaadha. Ani immoo ajandaan koo gara sanatti illee akkana jalaan deebine malee waaqa gaditti jiruu koo keessatti lubbuutiin akkana dhagahuyyuu kan na taasisee gammee natti fakkaata jechuudha. Maaliif waan baay'eetu jira bakka asittis ta'ee achittis ta'ee ammas namni haga har'aatti suuqiinsaa hin saaqamneef jira irratti cufamee jechuudha. Baay'ee tokko piroosesii qaba. Mukumaan namni sin tuqu hin jiru bakka namni galagalee sin ilaalu hin jiru. Eeyyama baafachuu qabda jedhamtaniif deemtanii akka barbaaddanitti argachuu hin dandeessanii isuma daqiiqaa keessatti godhamuu qabu isaan torbee meeqatti qaxaroo nama qabsiisu jechuudha. Ani garuu sababa isaatiin
Halkan tokko ta'uun buliin har'a ganama sa'aatii 4tti cufamee oolee bor ganama ofiishee kaatee dhufteetu irraatii kaasti jechuudha. Waraqaatti laxxafamee deemte sana annaa guutummaa guutuutti deebiin koo suuqiin kun naaf banamee hojiitti deebi'ee hojjechaatiin jira akkasittiin qabadha. Raaf kanarratti viidiyoo isinitti dheeressuun barbaadu guutummaa guutuutti naaf banamee baay'ee gammadee hojii kootti tachaan jira. Isinis immoo warri karoora fuulduraa qabdan akkamitti jalqabna akkamitti baafachuu dandeenya maal margoggoote kan jedhu warri immoo amma yoonaa turraan banamiin ture maaliif akkas godhan sababni isaa mikinaan isaa kan jedhu viidiyoo biraatiin isinii deebi'a guutummaa guutuutti deebiin keessan naaf banameetu jirachuudha. Guyyaa tokkotu hin buliini sababa isaatiin karaa isaatiin gaafa nachi dhaquu eessa akka ta'e bilbila isaa gaafa arganii akkasii ati haadha manaa isaatii maali jedhanii bakka jechuun of jajuuf otoo hin taane bakka isaaniin beekan hunda isaanii keessumaa dubartiitti waan isheen taate isinitti anima sababa isaa wajjiniitiin isa immoo viidiyoo gammee wajjin deebinee yeroo dhufnuun isinitti himaa jechuudha. Bakka yeroo akkas ta'uu bartuu akka hadurreen wantoota horeessitee wantoonni boolla seenti taatu jira mitiire waan akkasii tokko taate annaa ganama tolafti isheef hin bariin dhuftee yemni sun hojii xumurameetu harka koon galiin irraatii naaf hiiktee jechuudha. Ergasii immoo harka koo galfadhee amma xumuradhee wanti hundumtuu karaa naaf qaqqabatee jira. Isinin illee kan yaaddan hundumti kan isin karoorsitan hundumti masmara karaa isiniif qabatu qormaata chaalenjii isinittiin fidiinii isiniin jechuun barbaada. Warri immoo akkamitti eeyyama baafannaa galee hojjechuun barbaada akkam gochuun qaba jettaan deebi'een dhufa isiniin jedheeti jira kanarratti. Viidiyoo biraatiin isinii deebi'a haga ammaatti warri immoo nagaa battanii turtan yaada keessan hundumaaf galatooma nagaa fayyaa ta'a baay'ee.